madaa baasuu seeni, wareegama baastee awwaaluu seeni, qawwee namarraa hiikkadhuu hidhachuuf seeni, hannaaf hin seeniin ibboo. Oromoo ammanuma geessu isin. Koshoroo kaampii keessaa hatuu fi Oromoo. Yeroo koshorooma kaampii keessaa hatu hamma nagaa uummanni Oromoo maanu qaanessitu Oromoo. Firaashii jara sana ni jibbita taanaani. Dafqa isaan jibbita yeroo qabdan akka nu lubbuun hin turre waraana biraanuu ga'uu hin barbaaddani. Eeboo waraantanii ajjeesuu barbaaddu. Firaashii dafqa isaan irratti gangalataa ture immoo fuutee of jala buufachuuf hannaaf deemtee wareegamatti kaffaltu suni wareegama Oromoof illee malu miti. Dhiiga sareeti dhangala'achumaan hafaa jechuudha. Oromoon hin xiqqeessiina. Reef eegalla. Finfinnee jennaan Finfinnee xumurichi. Taphichis akkasuma. Reef eegalaa tokko. Haga achi ga'utti siichi waan meeqa buqqisuu nu gaafata. Waa buqqisuu naannoo kanaa irratti garuu waa hedduu wal taajjabnee jechuudha. Qeerroof qarreen madaa baasee wal'aanuuf wareegama keenya baasee awwaaluuf akkasumas qawwee diinarraa hiikkatee kabajaa qawween qabdu sana hubatee ittiin lolee lolchiisuuf waraana waliin seenee wareegamni isaas siidaa bilisummaa Oromoo ta'ee yaadatamu galmee seenaa irratti dhiigaan qorame inni sun ni jira. Akkasumas immoo osoo waraanni lolee hin buqqisiin kaampii diinaatti dhukaasaa yeroo jirutti suuqii fi mana nyaataa wal saamuuf uummanni mus jira jechuudha. Kun nu xiqqeessa. Akka Oromootti aadaa akkasiis hin qabnu. Sabni kun saba guddaa. Sabni hammana ga'u kuni firaashii fi ansoolaa kaati harkaan qabuufu tuffattu. Harkaan qabdanii waraanti kennuu miti ofii ajjeesaa jirtani. Inni akkasii waan uffate sana saamuutti deemu. Kana qofaa miti. Manni yaalaa kan eenyuuti? Warri nu gabroonsu buqqifateen deemu Oromoo. Manni barnootaa kan eenyuuti? Waajirri hundumtiyyuu boru sinimatti ittiin hojjeta. Waraanni kun otoo loleen buqqisiini. Wareegamni isaa dhiigni isaa dhangala'e illee otoo hin qooriini daandiirra osoo jiruuti. Hannaaf ibidda walitti qabsiisuuni. Waan kanallee walirraa buqqisanii kaasanii itti fufsiisuuf illee hibboo nutti ta'ee jechuudha. Uummata akkasii kana takka addunyaa irratti illee hin jiru, hin argine illee, hin dhageenye illee jechuudha. Waraanni naannoo kana bilisa baase ni socho'a asirran taa'u waan isa hanqate guuttatee fuulduratti. Yeroo akkasii haaloo kaleessaa qabattanii ulee walitti hin gamiina bara baraan kanuman sinitti hima. Diinni buqqa'ee hin dhumanne. Waraannis buqqisee lafa qabatee waajjira banatee poolisii tolfatee milishaa tolfatee abbaa murtii tolfatee mana hidhaa tolfatee si bulchuu hin jalqabne. Gidduu kana lolatu jira. Lola jiru sana keessatti uummati jaarsaaf jaartii qaba, abbootii amantii qaba. Warri kun naannoo tasgabbeessee qabatee bulchiinsa yeroo dhaabbatee kana wal bulchuudha qaba malee akkamitti wal saamuu mataa wal booquutti deemtu. Aadaan Oromoo baduutti jira, xiqqaachuutti jira. Gabrummaa wayya yeroo nama jechisiisutu jira jechuudha. Gabrummaa wayya yeroo nama jechisiisutu jira. Maaliif akkasaa ta'a Oromoo? Yeroo hundumaa kanatu injifannoo keenya xiqqeesse. Yeroo hundumaa kanatu warra shiftaa, warra wayitti hin baane, waraanni bilisummaa Oromoo shiftaa miti. Argitaniittu. Waa saamuu waa fudhachuu miti. Kan lubbuun qabneeyyuu kunoo asitti hiinee nyaachisaa jirra. Ilmaan Oromoo jalqaba carraa barachuu dhabe yoo barate hojjechuu hin danda'u diida irratti qisaafama. Achi immoo carraa waraana ta'uuti mootummaan hiyyeessaafi. Geessee ilmaan aadaa hiyyeessaa hojii hin qabne barnoota hin qabne ibiddatti naquuf immoo fida. Sana ajjeesuu wallaalle. Kaleessa garuu qommisaa arraba qawwee qabee nutti dhukaasee nu madeessee lafee nu cabsee dhiiga nu dhangalaasisaa oole. Wallaalaa keenyaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusni isaa hangas irraa ni matamu. Faallaa namaa ka dhaabbatu diinarraa immoo wanti argamu kan biraan jiru. Ummati garuu nu salphisiina. Ummati nu salphisuu miti ofin salphisiina. Saba guddaa hamma naga'u kanan salphisiina. Wareegamni kuni bilaashaa miti, tolaa miti. Dhiigni dhangala'u kun gatii qaba. Dhiiga dhangala'u kanatti gatii gochuuf deemsa jalqabneerra akka haaraatti ammas.
borus yoo galma ga'uu dide wareeganichumatu itti dabalata ta'ee ulfaatee sin cinqaas rakkisaa gadadoo kanaa gaditti nu oofa malee qabsichi dhaabbachuuf hin jiru jechuudha. Naannoo ammarra jirtan bilisa baatan keessatti rakkoo sin mudataa jiru argitu siniyyuu. Ittiin baane siichi namni naannoo to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiru keessa jiraatu uummanni Oromoo mana baaburaa deemee midhaan daaksisachuu danda'a hin jiru, boba'aa argataa hin jiru, zayitii argataa hin jiru, sukkaara argataa hin jiru. Isa kana qofaa miti gabaa ba'uu dadhabaa jirtu. Naannoo to'annaa diinaa jala jiru siichi buqqisuuf deemutti gabaa ba'uu hin dandeessani. Inni kun guduunfamuu qaba. Qisaasuun qabnu wareegamicha irra dhaabbannee tarkaanfachiisuu qabna isatti aanutti. Isa kanatti tarkaanfachiisuu hin dandeessanii waraana bilisummaa Oromootas jira mootummaan rukute asii kaase kanaan mootummaan zayita sukkaara narraa kutee ani waraana bilisummaa Oromoo yoon ittiin oode wanni kun nafa yottani sinitti jabaata malee nafu jechuu. Ana asii deemuuf hin jiru jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoos asii deemuuf hin jiru jechuu. Gidduu kanatti ofitti jabeessuuf ofitti laaffisuun kan keessanii malee hafuuf hin jiru. Bilisummaa barbaadde jettanii hanga suni galma ga'utti hin dhaabbatu. Hin dhaabbatu erga ta'e immoo mudhii jabeeffadhu haadholiin sabbataan abbootiin saqqii keessaniin jechuudha. Duuba deebi'uun hin jiru. Nagaa jechuun maal akka ta'an immoo argitaniittu namni asitti humnaan walitti sin qabu hin jiru. Fedhii keessan dhuftan keessa keessaniiti wantichatu jira hin danfa waan ta'eef amma namni namarraayyuu hin goru walirraayyuu goraa hin jiru. Daandii irratti akka barbaaddan ta'aa jirtu. Kanaan dura garuu dargaggeessi karaarraa miti mana ofii keessaa fuudhamee ajjeefamaa ture jechuudha. Haati hiyyeessaa mana irratti gubataa ture jechuudha. Ilmoo ganama nagaan manaa baate galgala reeffa manatti deebi'aa ture jechuudha. Beektu jechuudha. Nagaa jechuun isa kanaam dhiiroo. Nagaa jechuun Oromoo kanaam akka barbaaddan baatanii galu yeroo akka barbaadan ba'anii galan immoo dadhabaatu jira. Ka humna hin qabne jira. Inni humna qabu isa kana akka barbaaden bulchu akka barbaaden dhiitaan sun immoo hin taatu naamusa qabaannu seera hordofnee adeemnu. Yoo isa kana goone waraanni bilisummaa Oromoo waan as keessa taa'ee sin deegsuuf hin qabu. Itti deegdaniittu deeguu qofaa maal dubbanna lubbuutti dhabdaniittu. Maatii meeqa faca'ee kan waliin beeknu lubbuu nama meeqaatu dhibe awwaala dhabe. Maatiin faca'ee ijoolleen uumantee uummanni awwaaluu dadhabee waraabessi kan nyaate seenaan sinitti maa jira miti keessa jirra ammayyuu itti jirra ammayyuu beektu waliin beekna. Isa waliin beeknu kanaaf maaliif bishaan itti naqxu? Yoo itti qeensaa jirra dhiiga keenya kana xoofoo yookaan waancaa yoo guute malee hin dhaabbanne bilisummaan keenya sin mirkaneeffamne isa sanatti guutaa jirra. Yoo sanatti bishaan naqaa humna namaa qabeenya namaa lubbuu namaa beeku kana hundumaatti bishaan namaa deema yoo ta'e xoofoon sun isin guutu duuti sun isin dhaabbatu. Kanaaf naannoo waraanni bilisummaa Oromoo dhiigatti cabee lafeetti dhangala'ee lafeetti cabsee dhiigatti dhangalaasee lubbuutti baasee bilisa baase keessatti uummanni Oromoo jirtan dadhabbii hedduu qaba. Wal'aansoo waan ta'eef xiiqii namaan qabattan. Zayitiin dhibuun sukkaarri dhibuun Oromoo maal dhabe? Dimicha lafaa yaasa. Akkasumatti Oromoo kana qanna yoo ta'e ashabooyyuu yerootti akkaataatti tolfatan beeka jechuudha. Abbootiin keenya daaraa bareedduu ishee ibidda jalaa fuudhee bullooftuu isheetiin nyaatee bara ba'a Oromoon. Kana keessaa haa baanure xiiqii sana qabattanii gad hin dhiisinaa hin gumgumiinaa. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka hundaatti daandii cufee mootummaan zayitii fiduu dide ka zayitii fidatu sii boru zayitii shukkaara safaraan osoo hin taane hanga oomishteen hanga bitachuu dandeessu. Isa kanaaf qabsaa'utti jirraa jechuudha. Waan fal'aanaan safaramuuf jettee jechichi hin darbu barichi garuu ni darba jecha hin dabarre akka ulfa lafee namatti fannifame hafu hinaasa hiina. Ilmaan keessani kun yoo as jiraachuu baate iddoo biraa jira. Ijoollee keessantu keessa jira jechuudha. Kan kana godhe ka danda'e qawwee kana ku fudhate Oromoo. Yoo du'uu ta'e nama hedduuf biyya hedduuf gartuu hedduuf du'eera Oromoon. Eertiraafuu du'eeraa jechuudha. Gaafa Tigraay
biyyi nurraa fudhatamte Itoophiyaan jedhe. Har'a biyyichi Oromoon irratti wareegama kumaatamaa kaffaleen jiru Eertiraaf laatame. As deebi'ee dhaloota ofitti deebi'etu jiraarra ofiif wareegamuu ka barbaadu. Dhaloota akkasiitti dhaltaniittu hankeessani. Kun immoo dogoggora hedduu qabaachuu danda'a. Maal jennaan asumaa ka'e kaleessuma fagoorraan dhufne barnoota addaa leenjii addaa hin qabu. Lolachuutti jira gaafa lolateetu murate immoo inni beeku dhufee iddoo barbaaderraa bulchuu danda'a. Ammaaf garuu dogoggora uumamu hunduma ciniinnadhaa obsaa. Waraanni bilisummaa Oromoo akka inni waa tokkoyyuu hin qabne uummata Oromootu beeka. Maal jennaan harka keessan laalleetu qabsoo ofitti hirkannoo isinnuu safartani gumbii keessan keessaa kiisii keessan keessaa daa'ima keessan hagabsitanii kan nuu laattaniin qabsoo gaggeessuutti jirra. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo hankeessan ta'uu abbummaa sintu irraa qabaa jechuudha. Abbummaa irraa qabdan kana itti deebiftani itti dheebottani yeroo inni baay'atee kumaatamaan lafarra socho'uu jalqabu isinii yaaddessiini. Maali gatiitti moo walitti rigachaa darbaan jirru ubboo karaarraa nuu gadi jennee beennaa oboo. Akka jennee beennaa oboo jettanii beektu uummata Oromootiin Oromoo boon akkasiniin jedhee yoo balleessitaniitu ta'e immoo sin gaafata. Ankanaachi akka barbaaddanitti hafuura baafachuun sun jaartii yaaddoo malee rafee buluun sun dhiigaaf lafee sanaan nufe lubbuu sanaan nufe kanatti iggiti haa goonu hangasitti waliin nuffinu jalqabneerra. Duuba deebiin hin jiru ni buqqisnaa hin buqqa. Gabrummaa hundee hin buqqisnaa. Dadhabni ilmaanitti guddisnaan kaleessa suni seenaa warra kana godhe abbootii keenya kaleessa Oromoon hanganni ga'u ilaalee har'a hin dandeenyu ilmaan boruu ni goote ilmaan sun nuyi jechuu har'a. Ilmaan gabrummaa hundeen buqqistu nuyi malee ilmaanitti hin guddisnu ni buqqa. Lubbuun jiraachuun hin danda'a lubbuun jiraachuu dhiisuu ni danda'a.